Wallahi kanan gubadhee sitti aare asli ijaan arguu gaafa ni jasi ilaalu bineensa natti fakkaattu inni illee obboleessa isaa duuba jira jettee poostiin ati goote sun wallahi garaa kuna gubirri irraa fuudhee asli. Wallahi maaliif jennaan islaamummaa kana keessatti ani akkan ta'e anumaa beekaati nan beektu wallahi irratti na beektaa fi warra natti dhiyoon na beeka wallahi. Hindeema ka jedhe sanii? Hindeema ka jette sun wallahi amma ati akkas naan jette ajandaan isin torban guutaa sa'a turtan amma kana qalbii koo nan cabsine sababiinsa ay qalla dimba islaminaan qoofamu islaamummaadhaan dhugaa dubbachuudhaaf. Sababiinsa ammoo waa hedduu jette dhimma ajandaa kana irratti waa meeqa jettaa jechuudha har'a mikee beekna gaa ulfaataadha kabbaan na dhiista siin irraanfatta siin dubbattasi. Kun kennaa keedha. Abdii yaa man tana dhiifamaan fixa. No, dhiifama gochuuf hin kaase malee anti freedom speech nama dhiisa dubbadhaaf. Innaasa kanaafi waan akkam qoosuu dandeenya waan kan irratti qabsaa'uu dandeenya. Bakka tafaawula namaan badina amma danda'ametti namni kam abbaa barbaade haa kafaru abbaan barbaade haa amanu abalu akkas ta'a jettee namaan raagina. Innaasa kanaaf xiqqoositti mufadheen ture rabbi sii fadhiisoo illee sii dhiise dhaqaalee afaan Oromootiin. Bareeda dabar. Jechuun qalbii nagaati wanna wayituun qabdu bar. Abdii ustaazonni kennallee waan isin beeku qabdanii anamma abdii kana hin beeku wajjin nyaanne biyyan jiru walitti dhiyeennan qabnu. Akka nama kamii miidiyaa fayyadamuu kamiitittu informeeshina warra profaayilii isaanii haay ta'anii warra mootummallee miti mootummallee informeeshina kaadilee nama kamiituu hin qaban. Akka informeeshinaatti ka olumaa'ota ka sheekota ka warra daawwaa godhuu ka warra kaadilee irra anything warra 100,000 olii kanneen dallaalota kana informeeshinan nagaa jechuudha. Kana miidiyaa fayyadamu tokkotti baakgiraawundii qoradhaa jechuudha. Hin jarjaru waan tasa aareen harkaa ba'a malee. Waa'een abdii kun na bira erga dhufee tutturee ergamoo dookumentii akka dookumentiitti qabadhee juun 18 moo 16 asirratti dheengadi isin agarsiise. Guyyaa 10 obse an amma nama imaana qabutti uf beekayyu. Wantoota naan jedhamaa turan san keessaa ganama lammataa yoo obboleessa bakka naan jedhanitti argu hagam odeeffannoon sun dhugaadha. Homa jedhu maxxanse malee jibbiinsaa miti isin galeemi. Ani immoo gizee isin dhuftanirraa immiidiyeetilii araarameeyyuu ani dheengadda gizee isin addisuu fi maali abdii wajjin dhuftan guyyaa dheengadda wallahi algaan kun gadi hin cinne fooqiin kun asii olina utaan. Because bada waraqama kana way ummata kana walina buusu piriinti godhanii homan jirre achirra natti kennanii waan jedhu qaamni kiyya na hollataa ture. Yoo dhufeetiniin wanni an jedhaa ture isin fidda walitti galu